Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Qabiyyee qixeeffanne keessatti baqataa Oromoo Liibiyaa keessatti faddaaltotaan gurguramuu himatu. Hidhaa marraan hidhaa garbuudhaa jechuudha. Gurguramnee biriis kaffallee achis baanee amma baara mokorree deebinee qabamnee deebinee hidhaa jirra jechuudha. Biyya kana keessaa ba'uu hin dandeenye. Hospitaalli Rifiraalaa guddichi naannoo Tigraay hojii dhaabuu beeksisu. Sababa hanqina meeshaaleetiin kunuunsa fayyaa bu'uuraa kennuu dhaabne. Yeroo adda addaatti addaan cituun yaalaa nu mudateera. Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Amma xumuraatti nu hordofa. Poolisiin Itoophiyaa miidiyaaleen karaa onlaayinii qabiyyee isaanii dabarsan keessatti oduu sobaa fi haasaa jibbinsaa tamsaasan hedduun jiraachuu dubbi himaan poolisii federaalaa Koomaandar Faasikaa Fantaa himan. Poolisiin federaalaa ibsa roobii har'aa baaseen miidiyaaleen onlaayinii mootummaa fi uummata gidduutti akkasumas saboota gidduutti qoodinsa uumaa jiru jechuun himateera. Miidiyaaleen kunneen harka isaanii amantii keessa galchatanii oduu qoodinsaa facaasaa jiru jedhee ibse. Ibsi poolisii federaalaa kun Itoophiyaa keessatti lakkoofsi gaazexeessitoota mootummaadhaan hidhamanii 18 ga'uun wayita gabaafamee jiruttidha. Hanga ammaatti namoota 111 ta'antu adda bahan 111 keessaas kan addatti bahanii ilaalaman jiru. Isaan kunneen warra biyya gara waan biraatti geessuuf hojjechaa turanidha. Namootni ammaa kunneen warra duraan to'annoo jala oolanis dabalata. Ammaaf qorannoo irra waan jirruuf eenyummaa isaanii ifa gochuu hin dandeenyu. Oduu taanuun hospitaalli Rifiraalaa guddichi naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti argamu sababii hanqina qabeenyaatiin tajaajila isaa addaan kutuun isaa dhagahameera. Waa'illi keenya kutaa afaan Tigriinyaa Layan Tsaggaab Daayirektara meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Kibroom Gabrasillaasee dubbisteetti maaliif akka hojii dhaabe itti himeeru. Sababa hanqina meeshaaleetiin kunuunsa fayyaa bu'uuraa kennuu dhaabne. Yeroo adda addaatti addaan cituun yaalaa nu mudateera. Dhiheenya kana hanqinni qoricha qaama namaa hadoochuu nu mudatee tajaajila baqaqsanii yaaluu keenya akka haqnu nu dirqisiiseera. Kana malees guutummaa Tigraayitti sababa addaan ciccituu ibsaatiin dhukkubsattoonni tajaajila oksijiinii barbaadan rakkoo keessa galanii ture. Hospitaala keenya keessatti maashinni oksijiinii oomishu erga hojiin ala tahee waggaa tokko darbeera. Oomishuuf hin dandeenye. Sababa hanqina boba'aa irraa kaka'ee jenereetaroota fayyadamuun meeshaaleen wal'aansa fayyaa kennan hojjechuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf dhukkubsattoonni hospitaalaa maashinii yookiin ventileetara barbaadan sababa ibsaan addaan cituun tajaajila argachuu hin dandeenye. Daa'imman yeroo malee dhalatan sababa hanqina jenereetarii fi ibsaan kutaa qaama ho'isu galuun tajaajila argachuu qaban dhabuun lubbuun jiraachuu hin dandeenye. Gama kanaan rakkoo hamaa qabna. Kana malees hospitaalli keenya hojjettoota 2600 qaba ture. Geejjibni kennamaafii ture. Amma garuu sana kennuu waan hin dandeenyeef kiiloomeetira 10 fi 12 keessatti miilaan imaluun tajaajila kennuu hin dandeenye. Hojjettoonni kun waggaa tokkoof kaffaltiin isaanii hin kaffalamin ture. Gariin keenya hojjettoonni keenya ijoollee keenya waan nyaachisuu hin dandeenyeef gara hospitaalaatti fiduun ciibsaa jirra. Kanarraa kaka'ee rakkoolee kana hundaan hojii dhaabne. Rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin gootan jira jennee Dr. Kibroom gaafanneerra. Dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hunda waliin haasa'uuf yaalle. Nu gargaaruu akka hin dandeenye nutti himan. Boba'aan hin turre, ibsaan hin turre, nu gargaaruus hin dandeenye. Dhukkubsattoota hospitaala ciisanii yaalaman ilaalchisee irraa dhaabuu waan hin dandeenyeef boba'aa xiqqoo qabnu fayyadamaa jirra. Garuu yeroo fedhetti addaan cituu danda'a. Dirqama isaanii waan ta'eef dhaabbilee akka dhaabbata fayyaa addunyaaf sagantaa nyaataa addunyaa waliin haasofneerra. Dhaabbanni fayyaa addunyaa boba'aa tokko tokko akka nuuf dhiyeessu waadaa galeera. Garuu haga ammaatti hin geenye. Warri kaan garuu deebii nuuf kennuu hin dandeenye. Kanaaf rakkoo keessa jirra. Tajaajilli ibsaa otoo deebi'ee carraa hospitaalichi gara tajaajila kennuutti deebi'uu jira. Dr. Kibroom. Dhiyeessiin boba'aa addaan cituun taatee dhiyeenya kana mul'ateera. Wiixata waaree booda irraa eegaleeti. Garuu rakkoon boba'aa rakkoo duraanuu mudateedha. Yeroo baay'ee tajaajilli ibsaan ni bada. Garuu of eeggannoof jenereetaroonni jiru. Tajaajilli
tajaajilli baqaqsanii yaaluu jenereetarii malee raawwatamuu hin danda'u. Dhukkubsattoonni maashinii yookiin makaanikaal ventileetara jala jiran yoo ibsaan bade jenereetarri of eeggannoof taa'ees hin jiraanne hafuura baafachuu hin danda'an. Yeroo ibsaan dhaamu hojii tokko tokko hojjechuu dandeenya ta'a. Garuu hojiitti deebi'uu hin dandeenyu. Rakkoon biraa immoo hanqina qorichaati. Fakkeenyaaf wal'aansa kaanseriif qoricha yeroon isaa itti darbe kennuuf dirqamnee turre. Amma qorichi waan hin jirreef isaan deebisaa turre. Ameerikaan loltoota ishee 500 caalan deebistee gara Somaaliyaatti erguudhaaf karoorsuun ishee deeggarsa biyyattiin pirezidantii haaraa Somaaliyaaf qabdu kan agarsiisudha jedhame. Tarkee, Yuunaayitid Arab Emireetii fi biyyoonni gurguddoon addunyaa biroos Somaaliyaa irraa fedha qabu. Waraanni biyyoonni hedduun bobbaasan garuu nageenya biyyattii mirkaneessuu hin dandeenye. Fedhiin Ameerikaan ammoo nageenya eeguu moo fedhii mataa isheefi? Zalaalam Taaddasa. Waldhabdeen pirezidaantii duraanii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo fi kan US Donald Trump gidduutti dhalatee ture. US loltoota ishee waggootaaf Somaaliyaa turan akka biyyatti deebistu sababa ta'eera. Ameerikaan gocha pirezidaantii duraanii Somaaliyaa dura dhaabbachuus ta'e hidhattoota garee Islaamaa ofiin jedhan haleeluun walqabatee duulli gaggeeffamaa ture bu'aa qabeessa miti jettee amanti. Ajaji humna waraanaa US fi Afrikaa Somaaliyaa jiru US Afrikaa Command jedhamu Ameerikaan loltoota lakkoofsaan muraasa ta'an gara Somaaliyaa erguuf murteessuun ishee biyya hidhattoota garee Islaamaa ofiin jedhaniin goolamaa jirtu Somaaliyaaf boqonnaa kan kennudha jedhe. Murtee Donald Trumpiin booda qaawwaa nageenyaa Somaaliyaa keessatti mudatee furuuf jecha loltoota US buufata Jibuutii irraa gara Somaaliyaatti deddeebi'uun ergama nageenyaa eegsisuu raawwataniifis hojii kan salphisudha jedhe Afriikoom. Erga loltootni Ameerikaa Somaaliyaa gadhiisanii ba'anii biyyattii keessatti haleellaan akkaan hammaateera. Jaarmiyaan Africa Center for Strategic Studies jedhamu akka ibsetti erga loltootni US ba'anii waggoota jiran keessatti haleellaan Al-Shabaabiin raawwate kan duraan 771 ture 2072 ga'eera jedhe. Waraanni hidhattoota waliin taasifamu 132 dabaleera. Ji'a darbe hidhattoonni Al-Shabaab 450 ta'an kibba Somaaliyaatti mooraa waraana gamtaa Afrikaa haleeluun loltoota Burundii 40 ta'an ajjeesan. Gareen kun loltoota 12,000 qabaachuutu himama. Ji'aan ammoo maallaqa doolaara miiliyoona 10 argata jedhama. Teessoon isaanii Somaaliyaa Moqadishoo kan ta'e Daayirektari Jaarmiyaa dhimma nageenya irratti hojjetu Hiiraal Institute Samiira Gaayid loltootni Ameerikaa gara Somaaliyaatti deddeebi'uun jijjiirama guddaa fidaa jedhan. Gareen ammoo loltootni Ameerikaa deebi'uutti hin gammanne. Namoonni yaada kana qaban haleellaa qilleensarraa yookaan diroonii US lammiilee nagaa akkaan hubuu danda'a sodaa jedhu qabu. Bara 2021 humni farra shororkeessummaa Ameerikaadhaan leenjee biyya gariin of bulchitu Puuntland keessatti bu'uureffamee ture. Gareen kun bakka lamatti kan wal qoodee hoggaa ta'u gareen lamaanuu meeshaa Ameerikaan hidhachisteen wal haleelaniiru. Tibbana gara Moqadishoo kan imalte gaazexeessituun BBC loltootni fi poolisoonni uffata seeraa fi meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa qabatanii wal makanii jiraachuu taajabdeetti. Gareen koomaandoo US leenjiste Birgeedii Bakakkaa yookaan Daanaab jedhamuun waamaman akkaan hamoo fi sodaachisoo ta'utu himama. Gareen Gorgor yookaan Joobre jedhamu ammoo Tarkiidhaan kan leenji'edha. Buufata waraanaa Tarkiin Moqadishoo keessaa qabdutti leenji'u. United Arab Emirates, Qatar, gamtaa Awurooppaa, Eritiriyaa, Yuugaandaa, Keeniyaa, Jibuutii fi kaanis as keessaatii qabu. Haalli kun ammoo humnoota nagaa eegsan gidduutti qindoominni akka hin jiraanne godheera. Fedhiin US loltoota ishee Somaaliyaatti bobbaasuu qofa miti. Waggaa 31 dura Somaaliyaa irraa kan fottoqxee fi sadarkaa idil addunyaatti beekamtii osoo hin argatiin kan jirtu Rippaabilika Somaalilaand irraa erga ija buufattee turteetti. Kanaan wal qabate immoo Ameerikaan barbaraatti buufata waraanaa guddaa ijaaruuf oduun jedhus akkaan qoodamaa jira. amma moodun gaggabaabse sinittuma atleetiin Itiyoophiyaa Lammeechaa Girmaa dorgommii fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 tokkoffaa boodaan riikardii haaraa galmeesse. Lammeechaan dorgommii kibxata galgala Czech Republic magaalaa Ostovaatti gaggeeffamen dorgommicha daqiiqaa 7 fi sekondii 58 xumurame. Jaarmiyaan Norwegian Council jedhamu addunyaan jumlaadhaan namoota Afrikaa keessatti qeerraa buqqaaniif xiyyeeffannoo gahaa hin kennine jedhan. Hoogganaan dhaabbatichaa Jaan England rakkoo Afrikaa keessa jiru caala waraana Ukraine xiyyeeffannoo argachuu kaasaniiru. Ameerikaan rookettiiwwan gurguddaa fageenya dheeraa furguggifaman Ukraineef akka kennitu beeksifte. Meeshaaleen waraanaa haaraan kun deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 700 Ameerikaan biyyattiif kennitu keessatti akka ramadamus qondaaltonni Ameerikaa ifoomsaniiru.
Taphataan sarara ittisaa West Ham Kurt Zuumaan adurreessaa kabaluu fi dhiituusaa hordofee sa'aatiiwwan 180f hojiiwwan hawaasummaa akka hojjetuuf itti murame. Taphataan ganna 27 kun adurreessaa ganna 5 dhufan akka of bira hin tursiifnes dhorkameera. Baqataan Oromoo magaalaa guddoo Liibiyaa Tripoolii hidhaa jiru baqattoota biroo wajjiniin rakkina keessa jiraachuu hime. Abdii Tufaa jedhama. Wallagga Lixaa Beekiitti dhalatee guddate. Bara 2017 Liibiyaa seenuu kan himu Abdiin Liibiyaa keessatti gurguramuu fi mana hidhaa biyyattii keessatti marmaraa akka jiru kaaseera. Jalqaba baqattoota Oromoo 440 wajjiniin magaalaa Tripoolii keessa akka turan kaasuun adeemsa keessa lakkoofsa isaanii gara 47tti gadi hir'achuu kaaseera. Baqattoota kana keessaa kaan isaanii galaanaan nyaatamuudha dubbata. Abdiin. Nuti duraan nama 140 turre 140 irraatii 47 qofa ta'ee jira. Warri kaanii kan asii garchii dhaalis hin bahu kan hojii yommuu baasanii itti badutu jira. Baara deemanii kan dhumes jiran kan asuma bira turan deemanii kan baaratu dhumanii jiru. Nuti kan nuti biyyaa baane hidhaa jecha rooroo baqaa biyya keenya irra dhumaase erga biyya keenya irraa baane immoo asii birikee kaffaltee baara deemtee baara yoo deemtes qabamtee ol deebitaa dhuftee hidhamtaa. Ammas birrii kaffaltee baataa ammas qabamtee deebitaa baarri hin jiru cufameera garuu galatu nama goomsee birrii buusisee si geessee gaafa ka'umsa daqiiqaa 20 bishaan deemtee qabanii si deebisu. Akkuma sana jechuudha Itoophiyaan tokko wanti fe'amu hin jiru wanti gargaarsi godhamuuf hin jiru. Bara 2018 kan galmaa'etu jira 2020 kan galmaa'etu jira utuu 2020 galmaa'ee jiru kan 2021 dhufellee kan galmaa'ee kan deeme immoo jira jechuudha Itoophiyaan nama 3 ta'uu nama 4 ta'uu haasa'u iyyuu malee jechuudha. Eenyuma jechuudha nama 103 keessaa Itoophiyaa 9 keessa jira. Eessatti kan isaan lubbuun isaanii darbu? Galaana Meeditiraaniyaa Zaawwiyaa jedhama bakkeessa. Biyya 5tu jira keessa Sudaaniitu jira, Somaalees jira, Eertiraatu jira, Sudaan Kibbaas immoo jiru. Itoophiyaanis jira jechuudha. Walumaa gala nuti nama 500 dhammoo kan baakana jiru. Bakki sun maal jedhama maqaan isaa? Tripooliidha. Inzaara jedhama. Nuti kan nu barbaannu biyya kana keessaa biyya nageenya qabutti akka dhaabbatee danda'ee dhaabbatee UNHCR kan nu baasu barbaanna malee imbaasiis hin barbaannu mootummaa Itoophiyaas hin barbaannu biyyatti deebi'uus hin barbaannu. Maaltu biyyaa si baasee Abdii? Bara 2016 eegan dhufee bara 2016 eegan dhufee asii jechuudha 2017 seenee asii Liibiyaa 2017 seenee 2017 ji'a torbaffaa keessa irratti qabamee hidhame jechuudha. Hidhaa marraan hidhaatti darbuudha jechuudha. Gurguramnee birriis kaffallee achis baanee ammas baara mokkorree deebinee qabamnee deebinee hidhaama jirra jechuudha. Biyya kana keessaa ba'uu hin dandeenye. Mee maal argite maal dhaamta namoonni karaa garaagaraatiin deemuudhaaf yaadan fa'aa jiraachuu malaniiti maal jette ati amma? Fayyaa namni qabamee gurguramaa kan nama gurguru daldalabatu si qabaa. Nama akkasiin qaba nama manaan qabadhaa dirqama birrii isaa sirraa buufatu malee sin gadhiisu jechuudha. Waan akkasii si mudatee? Yeroo meeqaffaadhaaf? Yeroo 2. Haala keessa turte amma yoonaatti waan sammuudhaas hin banne waan kaaftoo jiraate nu kaasee Abdi. Yaani namni biyya kanatti namni dhufee hinuma rakkataa dhiira hin jedhanii dubartiin hin jedhanii daa'ima hin jedhanii namni biyya kana dhufu hinuma rakkataa hinuma gurguramaa hinuma hidhama biyya kanatti jechuudha. Namni biyya kanatti dhufee hin rakkanne rakkina hin agarre hin jiru rakkoon baay'ee egaa waan jedhesitti mun qabu dubartiillee rakkoon ga'u jira. Dhiirallee rukuttaa nama akkuma jiraata ajjeefamu malee namni kabajaa namaa qabu hin jiru jechuudha. Mee rakkoo lammiilee Itoophiyaa irra ga'u mee na ibsi? Rakkoon Itoophiyaa irra ga'u daldaalatti dubartii sanii taphatuu achi fuudhanii hin gurguruu dhiirallee akkuma kana hin gurguruu immoo waan baay'ee irratti geggeessu hin gudeedu. Kanamtu amma magaazina sanatti achitti taphatanii ulfooftee dhaltee wajjin as keessatti rakkataa jirtullee baay'eetu jira. Maraatti jira kanillee daa'ima sana baattee wajjin maraattee deemtutu jira amma Tiripoolii keessaa. Amma keessa kan jirtu amma jirti ijoollee 2tu jiru lachuu sammuun maraasanii jiru jechuudha. Sammuun sirrii miti. Biyyoonni illee dhufee galmeessee qoodii isaanii akka itti gaafatullee hin qabu. Taa'ama jiru keessatti agarree asuma jiru amma. Tokko intala Tigraayitii 2 immoo ijoollee Oromooti. Sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabuudhaaf jirra. Odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya irraa yoo argattanii Joonataan Muwangee ogeessa teeknikaa keenya Zalaalam Taaddasaa immoo isiniif qopheesseera. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesse boru sagantaa wal fakkaataadhaan walitti deebina. Iddoo nagaa bulaa.